Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa akkuma baratamee sa'aatii keenya eeggannee oduu qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan sin affeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib yaada keessanis karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatinaa isiniin jenna. Warroonni kanaan dura hin michoominis sabiskiraayib gochuun akka michoomtan isin affeerramu. Atileet Fayyisaa Leellisaa Jawaar Mohaammed qeequun barreesse. Atileetiin beekamaan Fayyisaa Leellisaa dhimma haala yeroo irratti xiinxallaa siyaasaa Jawaar Mohaammed qeeqe. Baay'een akkasin jaaladhu sirriitti beektaa, atis akka na jaalattu nan beeka jechuun kan jalqabe Fayyisaan seenaa ati hojjette keessaa isa bara 2018 galmee warqee ta'een maree onnee koo keessa kaayyadheera jechuun dubbateera. Haa ta'u malee akkaataa ati amma adeemaa jirtu kun sirrii natti hin fakkaatu. Kanaafuu tasgabbaa'e jechuun fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera. Jawaar Mohaammed gama isaatiin gocha gootummaa seenaan yoomiyyuu hin daganne Riyoo de Jeneerootti hojjattee walitti nu dhiyeesse jechuun jechoonnii fi gochoonni baroota darbanii seenaa kana kan hin haqne ta'uu dubbateera. Itti dabaluunis haala yeroo ammaa biyya keessa jiru na caala kallattii waan hubattuuf anaan cal'isi jechuu irra natti dabalamtee dhiibbaa akka gootuun si affeera jechuun dubbateera. Baankiin addunyaa liqii doolaara miiliyoona 700 seektara baankii fi faayinaansii cimsuuf ooluu raggaasise. Baankiin addunyaa liqii miiliyoona doolaara 700 gurmaa'insa haaraa baankii daldalaa sirreeffama faayinaansii baankii biyyaalessaa fi baankii misoomaatiif ooluu Itiyoophiyaaf raggaasise. Liqii baankii addunyaa taasise kun seektara faayinaansii Itiyoophiyaa utubuuf kan oolu jedhame. Mallaqichi gurmaa'insa baankii daldalaa tumsuu, baankii biyyaalessaa ammayyeessuu fi baankii misoomaa jijjiiruuf oolaa jedhame. Paarlaamaan Itiyoophiyaa birrii biiliyoona 54.6 baankii daldalaaf jabeessuuf oolu raggaasisuun ni yaadatama. Oromiyaatti hidhattoonni duraanii deebisanii dandamachiisuuf mari'atame. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa bakka bu'oota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin haala hidhattoota duraanii deebisanii dandamachiisuun danda'amu irratti mari'atteera. Marichis hidhattoota duraanii naannichatti argaman akkaataa deebisanii dandamachiisuu fi hawaasatti makamuun danda'amu irratti waloon hojjechuu fi milkaa'uu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameera. Milkaa'ina sagantichaafis uummanni fi mootummaan akkasumas qaamoleen dhimmichi ilaallatu gahee isaanii akka bahatanis waamicha dhiheesseera. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaa milkiin keessummeessuuf qophiin taasifamaa jiraachuun himame. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaa milkiin keessummeessuuf qophii duraa taasifamaa jiraachuu gamaggamaniiru. Teessoo Afrikaa dippiloomaatota addunyaa fi aasxaa sabdaneessummaa kan taate Finfinneen yaa'iin seenaa qabeessa kana haala fooyya'aa ta'een keessummeessuuf qophii barbaachisu taasisaa jiraachuu kantiibaan magaalattii aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Keessummoota kanneen akkaataa aadaa fi naamusa Itiyoophiyaanonni keessummaa simachuun beekamaniin simachuuf jiraattonni magaalichaa itti gaafatamummaa isaanii akka bahatanis dhaamaniiru. Hooggantoonni qabeenya misooma kooriidarii kaafaman faayidaa dhuunfaaf oolchuuf yaalan to'ataman. Finfinneetti hooggantoonni qabeenya misooma kooriidariin kaafaman faayidaa dhuunfaaf oolchuuf yaaluun shakkaman to'annoo jala ooluun himame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Ekkaatti hooggantoonni aanaa jahaa qabeenya sababa misooma kooriidariin tilmaamame naannawa Qarsaatti diigaman faayidaa dhuunfaaf oolchuuf yaaluun shakkaman to'atamuu bulchiinsi magaalattii beeksiseera. Hooggantoonni 3 to'annoo jala ooluun qorannoon irratti geggeeffamaa jiraachuu ragaan waajjira kantiibaa magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fedhii misooma uummataa magaalichaa guutuuf halkanii fi guyyaa yeroo socho'utti qaamoleen muraasni fedhii dhuunfaaf socho'an hordofee to'annoo jala oolchuu akka itti fufus mirkaneesseera. Murtee ministeera barnootaa Piroofeesarummaa kennuu dhoorke komii kaasuun himame. Ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa yeroo dhihoo as murteewwan falmisiisoo fudhatuun dameewwan barnoota Itiyoophiyaa irratti yaadni garaagaraa ka'aa jira. Mootummaan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf murteewwan kana akka fudhatus ibsuun ni yaadatama. Tibbana dhimma gulantaa Piroofeesarummaa guutuu kennuu dhoorkuu ilaalchisee ibsameen hordofee barsiisota biratti komiin garaagaraa ka'aa jira. Ministeerichi qajeelfama guddina sadarkaa hojjettoota akkaadaamii ilaalchisee xalayaa muddee 10 bara 2024 dhaabbilee barnoota olaanoo hundaaf ergeen gulantaan Piroofeesarummaa muddee 10 bara 2024 irraa eegalee kennamee fudhatama akka hin qabnee fi kana boodas kennuun akka dhoorkamu ibsuun ni yaadatama. Haalli kenniinsa Piroofeesarummaa yuunivarsiitiiwwan Itiyoophiyaa hundattuu haala wal fakkaatuun akka kennamuuf labsiin haaraan ba'een onkololeessa 14 bara 2020 irraa eegalee hojii irra oolaa tureera. Haa ta'u malee raawwii irratti qaawwee akka mul'ate ibsuun hanga fooyya'insi taasifamee dhaabbileen barnoota olaanoo hundaaf ergamutti kenniinsa guddina gulantaa Piroofeesarummaa akka dhaabbatu baatii hagayyaa darbe beeksisuu isaa xalayaan kanaan ibsameera.
Achi boodallee dhaabbileen tokko tokko dhorkii kana cabsuun haala qajeelfama hin hordofneen iftoomina hin qabnee fi riifoormii mirkaneessaa qulqullina barnootaa cabseen gulantaa piroofeesarummaa kennuu itti fufuu isaanii hubanneerra jedha xalayichi barreeffame. Dhimma kana irratti yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa adda addaa gulantaa piroofeesarummaa guutuu kanneen argatan keessaa namoonni muraasni yaada isaanii qeeqaatiin jiru. Oomisha bunaa guddisuuf hojiiwwan riifoormii hojjetamaniin galiin ala ergii bunarraa argamu dabaleera jedhame. Hojii riifoormii oomishaa fi oomishtummaa bunaa guddisuuf hojjetamaniin baay'inii fi galiin ala ergii bunaarraa argamu dabaluu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Sagantaa ashaaraa magariisaa misooma biqiltuu bunaa milkeessuu keessatti gumaacha olaanaa bahachaa jiraachuu abbaan taayitichaa beeksiseera. Abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaatti itti aanaa daayirektaraa fi hoogganaa damee gurgurtaa obbo Shaafii Umar akka himanitti keessattuu bara 2013 irraa eegaluun hojiiwwan riifoormii damichaa irratti taasifamaa jiraniin hanga ala ergii fi galiin ala ergii bunaa irraa argamu ariitiin guddachaa jiraachuu himaniiru. Kanaan dura hangi buna Itoophiyaa alatti ergamu waggaa 20 keessatti guddinni inni agarsiisaa ture toonii 75,000 qofa akka ta'e eeranii erga yeroo dhihoo as garuu toonii 100,000 ol guddisuuf yeroo itti fudhate waggaa 4 qofaadha jedhan. Bara darbee buna toonii 298 gabaa alaatti erguun galii doolaara biiliyoona 1.3 argachuu ibsanii bara kana hanga ala ergii Kanadaa gara toonii 400,000tti guddisuu fi galii doolaara biiliyoona 2 ol argachuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Walakkaa bara baajataa buna toonii 200,000 gabaa biyya alaatti erguun galii doolaara biiliyoona 1 argachuunis danda'ameera jedhan. Fedhii warra buna bitanii giddugala godhachuudhaan buna qulqullina qabu yeroon gabaaf dhiheessuun daldala ala ergii bunaa hangaan dabaluu fi galii isaas haala olaanaa ta'een guddisuun danda'amuu ibsaniiru. Ji'oota 5 darban buna toonii 117 gabaa alaaf erguun karoorfame toonii 178 milkeessuun danda'amuu isaanii kanarraa kan ka'e doolaarri miiliyoona 797 argamus himaniiru. Kunis kan bira darbee yeroo walfakkaataa waliin yoo madaalamu hanga 72 galiin immoo 55 caalmaa akka qabu ibsaniiru. Xiyyeeffannoon mootummaan damichaaf kenne riifoormiin hojjetamaa jiraniif gahee olaanaa akka bahates himaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaattis hin dabarsina. Dhimmi alaabaa egeree siyaasaa Sooriyaa irratti gaafii irratti kaasaa jira jedhame. Ministeerri muummee yeroo haaraan Sooriyaa Muhammad Al-Bashir gaafa muddee 10 walgahii isaanii jalqabaa Damaskoo keessatti taasisanii turan. Al-Bashir duuba alaabaa lama kan kaa'ame yommuu ta'u isaanis alaabaa warraaqsa Sooriyaa bifa magariisaa, adii fi gurraacha kan ta'e gidduu isaanii irratti urjii diimaa 3 kan qabu yommuu ta'u alaabaan adiin ammoo kakuu amantii musliimaa gurraachaan barreeffame kan irratti agarsiisu alaabaan lamaan argameera. Alaabaan lammaffaan ammoo kan gareewwan Islaamaa Hayat Al-Tahrir Al-Sham HTS kutaalee Sooriyaa to'achuun ifatti kan itti fayyadamu yommuu ta'u innis alaabaa Taalibaan garee Islaamummaa yeroo bara 2021tti deebitee biyyattii to'attu Afgaanistaan keessatti deebi'ee hojiirra oolee wal fakkaataadha. HTS fi gareewwan hidhata mormitoota biraa muddee 8 yeroo sirni pirezidaantii duraanii Bashir al-Assad kufee fi Sooriyaa to'atanidha. Gareen kunis dhimma baatii sadaasaa keessa bakka itti deeggarsa cimaa qabu Kabaaxilaa bakka jedhamtuu fi bulchiinsa Idlib irraa gara kibbaatti tarkaanfachaa ture. Ergasiyaas hoogganaan garee kanaa Abuu Muhammad Al-Jawlaanii kan amma maqaa Ahmad Al-Sharaa jedhamuun beekamu mootummaa tokkummaa fi gareewwan xixiqqaa adda addaa biyyattii keessa jiran hunda bakka tokko yookaan bakka isaanii bu'uu akka jiraatuu fi gareen himatamu akka hin jirre lammiileef mirkaneessuuf yaalaa turaniiru. Akkasumas sirna bulchiinsa Islaamaa sodaachuu akka hin qabne namoota tasgabbeessuuf yaalanii tureera. Haa ta'u malee mul'achuun alaabaa adiin kun waa'ee egeree siyaasaa Sooriyaa ergaa akkamii akka dabarsu lammiilee Sooriyaa biratti falmii garaagaraa kaasaa jira. Kiyyeessitoonni Turkii bishaan Somaaliyaa irraa qurxummii akka qabatan Somaaliyaan eeyyama kennite. Kiyyeessitoonni Turkii bishaan Somaaliyaa irraa qurxummii akka kiyyeeffatan eeyyamuun Somaaliyaan Tarkii waliin waliigaltee mallatteessite. Waliigalteen kun kan taasifame marii ministeerri qonnaa fi bosonaa Tarkii Ibrahim Yumaakilii fi ministeerri qurxummii kiyyeessuu fi diinagdee cuquliisaa Somaaliyaa Muhammad Hassan Ankaaratti taasisan hordofeeti. Kiyyeessitoonni Tarkii bishaan idil addunyaatiin wal qabatee muuxannoo bal'aa kan qaban yommuu ta'u, beekumsa qurxummii qabuu fi qabeenya Somaaliyaan sirnaan fayyadamuu keessatti muuxannoo ni arganna jedheen amana jechuun Yumaakiliin dubbateera. Waliigalteen kun kan taasifame hojii qurxummii kiyyeessuu seeraan ala to'achuuf fedhii Somaaliyaan qabduun kan wal qabatu ta'uu seerameera.
Ministeerri Raashaa humnoonni Raashaa bulchiinsota Yukureen lama to'achuu himame. Bara 2022 Yukureen irratti duula waraana addaa erga eegalte ji'oota lamaan darban keessatti loltoonni Raashaa baha Yukureen keessatti tarkaanfii ariifachiisaa fudhachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti ammoo humnoonni Raashaa kutaawwan Yukureen lama qabachuu isaanii ministeerri ittisaa Raashaa ifatti beeksiseera. Ministeerri Raashaa kaleessa akka beeksisetti humnoonni Raashaa kaaba baha Yukureen keessatti gandoota Kaarkivii fi naannoo baha Dooneskii keessatti argaman lama to'achuu isaanii beeksiseera. Naannoon Doonestik naannoo Raashaan humna hedduu walitti qabdee magaalota lama qabatte ta'uu isaati. Humnoonni Raashaa naannoo Doonestik keessatti tarkaanfachaa jiran magaalota Paakrovisk, wirtuu loojistiksii fi albuuda dhagaa boba'aa murteessaa ta'ee fi Kuraakhoof gara kibbaatti argamu qabachuuf gara fuulduraatti dhiibbaa hamaa uumaa jiru. Akka ibsi ministeera ittisaa Raashaa irraa kenname ibsutti naannoo kaaba Dooneskii naannoo magaalaa Kuupiyaankis keessatti ganda Lozoovaa jedhamtu to'ataniiru jechuun dubbatan. Akkasumas ganda Soonisviikaa jedhamtu kan magaalaa Kusaakoof irraa gara kibbaatti argamtus qabataniiru. Waraanni Yukureen gandoota kana harka Raashaa keessaa jiraachuu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti wanti dubbate hin jiru. Haa ta'u malee humnoonni Raashaa naannoo gandoota lamaa keessatti haleellaa cimaa banuu isaanii ifatti amananiiru. Raashaan bara 2022 Yukureen irratti duula waraana addaa erga eegalte ji'oota lamaan darban keessa loltoonni Raashaa baha Yukureen keessatti tarkaanfii ariifachiisaa fudhachuun bulchiinsota Yukureen hedduu to'achaa kan jirudha. Moozaambikitti obomboleettii cimaan lubbuu namoota 94 galaafate. Biyya baha Afrikaa kan taate Moozaambik keessatti obomboleettii cimaan Chiidoo jedhamu tibbana mudachuun hanga yoonaatti lubbuu namoota 94 galaafachuu aangawoonni naannawaa beeksisan. Inistitiyuutiin bulchiinsa balaa biyyaalessaa biyyattii akka beeksisetti balaa uumamaa jiru kanaan namoonni 768 miidhamuu fi kanneen 600,000 ol ta'an ammoo sababa balaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jechuun dubbataniiru. Obomboleettii cimaan roobaan makate kun torbee darbe keessa Moozaambik kan rukute yommuu ta'u, keessumaa muddee 15 darbe obomboleettiin sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 260 fi roobni 250 miilimeetirii ta'u roobee irra caalaan balaa kana geessiseera jechuun dubbataniiru. Obomboleettii wal fakkaatu kun Moozaambikiin alattis Maalaawii fi Zimbaabuwees kan ce'e yommuu ta'u, jalqaba naannoo galaana Hindii irraa ka'uun odola Faransaay jala bultu Maayot keessatti miidhaa hedduu geessisee ture. Moozaambik keessatti obomboleettiin kun bulchiinsa kaabaa kan yeroo hedduu obomboleettiidhaaf saaxilamtuu taate kan rukute yommuu ta'u, naannawa Chaaboo Deelgaadoo irraa eegalee hanga gara Niyaasaa fi Naampuulaatti fuulla'eetiin jira. Inistitiyuutiin bulchiinsa baha biyyaalessa biyyattii akka dubbatetti obomboleettiin kun damee barnootaa fi fayyaa irrattis dhiibbaa guddaa uumeera jechuun dubbateera. Bu'uuraaleen misoomaa fi manneen barnootaa haalaan miidhamaniiru. Isaanis barattoota 100,000 ol ta'antu dhiibbaa keessa jira jechuun dubbateera. Buufataalee fayyaa gara 52 ta'an miidhamuu isaanii dhaabbatichi kan ibse yommuu ta'u, kunis tajaajila fayyaa barbaachisaa ta'e argachuun daran balaa akka qabu himeera. Kutaawwan qulqullinnaa gara 52 ta'an miidhamuu isaanii dhaabbatichi ibse, kunis tajaajila fayyaa barbaachisaa akka ta'u argachuu irratti rakkoo danqaa ta'eera jechuun dubbataniiru. Hoogganaan paartii Moozaambik bulchuu Daani'eel Chaapoo miidiyaa biyya keessaatti akka himanitti mootummaan obomboleettii kanaaf deebii kennuuf sadarkaa hundatti deeggarsa taasisaa jira jedhan. Chaapoon dilbata darbe naannolee balaa guddaa irra gahe keessaa tokko kan taate Chaaboo Delgaboo jedhamuun kan beekamtu daawwachuun namoota miidhaman deebisanii dandamachiisuuf dhaabbata bulchiinsa balaa biyyaalessaa waliin hojjechaa akka jiran himaniiru. Maayot keessatti obomboleettiin akkanaa waggaa 90 keessatti naannoo odolaawwan kanaa kan rukutu namoota 10,000 lakkaa'aman miidhaan hamaan akka irra gahuu kan yaadatamudha. Yeroo sanatti lubbuun namoota 35 darbuu ministeerri biyya keessaa kun himeera. Bulchiinsa Maayot kanaan dura miidiyaalee biyyattii keessatti akka himanitti miidhaa gahee guutumatti yoo madaalame lakkoofsi namoota du'anii baay'ee dabaluu akka danda'u ibsuun kumaatamaan kan lakkaa'aman akka danda'us himaniiru. Uummata naannoo sanaa deeggaruufis qondaaltonni 1,300 ol bobbaafamaniiru. Haa ta'u malee jiraattonni ammallee bu'uuraalee misoomaa akka ibsaa fi bishaanii akka irraa cite himaniiru. Ministeerichi akka jedhetti riqichi dhiheessii adda cite deebi'ee suphachuun nyaannii fi bishaan raabsamaa akka jiru eereera. Obomboleettii cimaa akkasii roobaa fi lolaa cimaa geessisuu mancaatii guddaa waan qaqqabsiisuuf biyyattiin bu'uuraalee misoomaa jijjiirama qilleensaa fi saaxilamoo ta'anii fi dhiibbaa gara fuula duraa fi karoora dandamachiisuu qabaachuu akka barbaachisus ibsaa jiru. Qaamni haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii IPCC'n kanaan dura namoonni rooba obomboleettii tirooppikaalaa waliin wal qabatee mudatu dabaluu fi saaxilamummaa namootaa dabaluuf akkasumas of eeggannoon barbaachisus akka taasifamu eereera.
Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun guyyaa kanaaf isiniif qabanne kanan gammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu waliin kan isin waliin ture Anamiin Shubbiseeti. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatina. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahila keessanis michoomsa.